amantii biraatan qaba siin jedhe akkasii dhageessisanii fayyuu dhibbarraa dhibbatti amanee dubbisee hubadhee naagaleetan itti amanee fudhadhee dhufee. Okay. Akkasumas sababii cubbuu biyya lafaatiif du'ee dhiifama cubbuu kan argamsiise garaa kee guutuudhaan qalbii kee guutuudhaan amanattetta. Dhibbaa dhibbatti amanee fudhadhee itti amanee. Thank you. Kanumas irraa barbaade. Okay. Erga akkas ta'e harka kee ol kaastee akka kamitti saatu Yesuus Kiristoosiin amanattee namni gooftaa si fudhachiise jira. Namni gooftaa na fudhachiise hin jiru. Namni hedduus gaafadheera. Ofuma kootiin fudhadhe akka macaafa qulqulluurraa dubbisetti namni tokkollee nan fudhachiifa. Ofumaafan fudhadhe. Iyyaa. Ofumaan fudhachuun amma fakkeenyaaf maal jedhama namni si dura bu'ee fakkeenyaaf bakka shaadaa beektee yaada. Yeroo shaadaa saniif immoo deebiin sii qaba. Raajii masaratii wajjin guyyaa haasofne irra bilbila isaa naa ergaa jedheen poosti godhee namni hedduu naa erganii dubbiseera. Beellama qabannee irra isa immoo Araara TV irratti na argitu yeroo gabaabatti. Okay. Yeah. Asitti immoo yaaduun qabu yoo jette I'm ready. Asitti inni si qabsiisuun ta'u. Mirga guutuu qaba. Achitti kadhannaa barbaadde moo akkan harka sirra kaasiif kadhatu barbaadde moo jechuu kooti moo harka kee ol kaaftee raajii masaraa duratti gooftaa fudhachuu barbaadde moo an just bakka isaanitti argamee eenyumaahu wanta nama saniin jedhamaa si ture argaan ture arrabsoo fi xiqqeessa nama saniin jedhamaa ture argaan ture waan ta'eef bakka sanitti argamee isa dubbisee inni akka nama amantiiti malee ergamaa miti yookaan immoo Yesuusii miti yookaan nama isatti amanuu miti barsiisa amantii tokko akkasuma miti barsiisa amantii tokko dhibba bira dheeyxee biratti argamtee ani gara amantii kanatti dhufee nama amantii kanarraa homaa hin beeknedha garuu jaaladheen itti amanee dhufe waan ta'eef daandii kamirra deemuu qaba isa gaafatta. Murtii takkaa dubbadhu dhiifama. Dubbadhu seenaa. Seenaan tokko dhiifama naa godhi sekeendii shanko. Dhiifama naa godhi sittiin deebisa maal seete raajii masareetii bilbiluun isaas gaariidha gaaffii ati gaafachaa jirtus gaariidha. Booriftaan achi deemuu danda'a nama Finfinnee irraa naqamtee deemuuf kiiloomeetira 300 wayii har'a booriftaan yeroo itti fudhachuu danda'a. Akka wangeelarraa jedhutti immoo guyyaan fayyinaa har'a jedha waan ta'eef murtiin sammuu isaa amansiiseera taanaan asitti gooftaa Yesuusiin akka lubbuu isaa jalqaba wanta godhaa tureen siin jedhee bar malee ani asitti waan sana hin godhu jechuuf komiti. Takkaa waan hin deemaa jiruuf na xumursiisa. Amma gooftaa itti amantu kana fudhattee yoo barbaadde saba kana duratti fudhattee guyyaa biraa immoo raajii masarati birallee dhattee waaqeffachuu eebbifamuu dhuga ba'umsa biraallee kennuu hin dandeessa. Kun fedhii yoo taate si gaafanna kabaja. Uumaa tokko rakkoon hin jiru isaaf seenaa. Galatoom. So, tarii Sheek Hamzaan fa'aa gara boodaarran dubbatu jedhee yaada sagantaa keenya xumurri nu of galchanii Sheek Hamzaa lachuu jechuudha Hamzaa Ibraahimii fi Sheek Hamzaa Jaabir nu of galchanii. Isaan keessummoota keenya yaada jajjabeessu nu dabalu malee yaada biraa nu dabalu jedhee hin yaadu. Okay. Anammaa san jira. Akka ati harka kee ol kaaftee gooftaa fudhattu sinan barbaada. An kana gochuudhaaf qophiidha. Ati yoo gochuudhaaf qophii taate. Yeah, I'm ready. Okay. I'm qophii. Komentii irraa yaada kee. Komentii takkaa dubbisee hin beeku komentii. Hamzaa harka ol qabaa jiru. Ustaa Hamzaa fatarii yoo iyyamteef. Hamzaa dubbatanii takkoon qaba. Takka yaadan fudhadhaa hundi keessan baga nagayaan jiraattanii. Ameen. Murtiin ilma Oromooti. Ilma Oromoo keessaa immoo Harargicha keessaa immoo akka nama kiyya anaaf. Amantii fadha yoo qabaates
Isin hundi warri asirra jirtan kan gartee Oromoodha anaaf obboleeyyan. Amantiitu addanu godha malee. San duratti murtii gaafii sadiin gaafachuu barbaada. Akka obboleessaatti. Akka obboleessaatti naaf hayyamtaa murtii kiyya. Yoo hayyama keetiin haatiin si gaafadha. Hayyama qofa osoo hin taane afur si godheetiin si hayyama sadii gaaf sheekhaan haasa'e. Afur godheetiin si hayyama. Gaafiin ati na gaafattu amantii wal qabatee haa ta'u rakkoon qabu. Yes. Yes. Gaafiin sadeen murtii maaltu akka amantii Islaamaa jibbitee irraa baatu si taasise? Bakka waajjii san nageessi akkasi bareeddi dubbiini. Ana geessuun beeku warri beektan keessaa rakkoo na deebisaaf wanji waa tokkoon dubbatin ati. Ana deebisaaf. Ana waan ta'eef. Gabaabsee asii deebisu takka gizee tana asii deebisu salammadaa tasaddaq. Akkuma takkaan hin gaafadha. Murtiin nama Duraasan si deebisi. yaa duraa gaafiin duraa akkana jetti murtii maaltu akka ati amantii Islaamummaa tana dhiiftee baatu si godhe. Bareeda. Amantii Islaamaa tana ani waggaa 30 keessa jiraadhe. Hagaan if baree waggaa 15 irraa haga arraa arrabsoo fi xiqqeenya akkasuma gannama qabu shira histii fi haasidaan keessa baradhe. Amantiin Islaamaa nageenyaa fi amantiin Islaamaa waliin jireenyaa fi amantiin Islaamaa kabaja kajaamu san jecha gizee miidiyaa dura bahan qofa ta'e akka ta'een harkisanii fi amantii Islaamaa irraa san qofaa fi illee miti. Dhugaan amantiin filannoo abbaa akka ta'e hubadheetiin faayidaa tokkoon irratti by the way amantii muslimaa keessa waggaan 30 jiraadhetti ani yeroo lama umraa godheetiin jira. Quraana rabbiillee hagaan danda'u baradheetiin jira. Dubbiseetiin jira. Sheekotillee aalimallee niin beeka. Kanarraa kaka'ee xiinxala mataa kiyyaatiin geggeesse. I take time ji'a takkaaf yeroo miidiyaa irraa dhabdan kana an matsaafa qulqulluun dubbisaa ture. Wantan filannoo akka filannootti mataa keetiif namni asiin lakki karaan kun xiqqoo kiraawudidii qabaa na dheerataa asiin yoon hin deeme wayya jettee filattu jira mitire. Akkasittiin filadhee karaa amantii Pirotestaantiitti yookaan Pheenxeetti Iyesuusitti amanee gara dhufe Hamza. Tole filattee kompeer gootee amantiin Islaamaa tun akka reefu sirraa dhageetti arrabsoo qabdii, hinaaffaa walitti xiqqeessuu qabdii, wantoowwan kana qabdii. Wantoowwan akkanaa arkeetiin keessaa bahee jette. Tan ammoo shira qabdii walajjeessa qabdii godha walirraa mura qabdii jaa. Harka muraa qabdii, morma muraa qabdii, ifiifuu waliin galtuu firqaan dhibbaa amantii tana hunda keessaa Iyesuusitti amanee isaanii wajji jannata seenuu obboleessa kiyya obboleeyyan kiyya Pirotestaantii wajji azaabni yoo jiraate seenuu naa wayyaa jeetiin filadhe. Akka nama tokkootti murtii kiyya wanni ati qorannaadhaan goote dhuga waa'uma jiru. Maalfaatu jiraa naan jee harka muraa dhawaa ajjeesaa arrabsuu tun ammoo murtii amata 10 dura dhaabbachaa jira obboleessi kee. Qacello gurra banii dhageeffadhu. Amata 10 dura dhaabbachaa jira. Wanni isaan itti nu garsiisan harka muraan amantii Islaamaati warri jedhu ni kijiba. Maqaa amantii Islaamaa balleessuuf. Dhagaan dhawaa ajjeesaa warri jedhu ni kijiban. Maqaa amantii Islaamaa balleessuuf. Maqaa amantii Islaamaa xureessuuf maqaa babbaafatanii silaagaa dargaggeessi hedduun na hubachaa jiran. Warra gartee amma ol bahanii ebalufaan bakka du'e warra ja'anii. Si afaanii qabu dhiifama naa godhe. Hoggaan amantii muslimaa keessa jiru. Gaafii isaa fidhiisu. No, tana simbaanu murtii atii miti. Naa gale hoggaan amantii muslimaa keessa jiru nama dhibbatti karaa atira deemtura deemu akkaan teessini beeytaame. Qaceellotti. Itti fufiyaayee. Yes. Wantoowwan amma murtiin je'e kun ni jiranii dhibbaa fi dhibbatti jiran. Na amanaa for the future amata 5 amata 10 waan hin geenyetti yoo karaa kanaan karaa ummanni maqaa baafatee itti deemu kanaan
murtii tokkicha agartanii nama hedduutu waan kana keessaa faca'a. Maaliif jennaan tuni ta'amma isin agarsiisaa deemu jiran tun amantii islaamaatii miti. Amantiin islaamaa nama gartee saree bishaan obaasee jannata seenu obboleessa waan biraa dhiise. Amantiin islaamaa nama bineensa muka muruu siistama itti muruu qabu. Wanni ol qabanii ummanni deemaa jiraniin dhageeffadha. Wanni akka sheekaaroo beenfaan deemaa jirtuun amantii islaamaatii miti. Bocola isaa walitti laaqqatanan an zaahiran isinii hima. Ijoolleen filachuu fi filachuu dhabuu keessatti mirga qabdi. Ammoo isiin tun amantiin islaamaa ta dhugaadhaa qur'aanni keenya nuu himee jira. من قتل نفسا نمني لبوتك كأجيس فكأنما من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أكنا ما قوتو جيسيتي قرآن خنا خادني تدي ما دعنا ما أجيس أجان ترى من تسلاماتي متي بوش على ماله أمني قرتي درك إذا أمنتينا ما نينا جوز هنجرت أمنتين إسلاما فلنا أنا بوليس خيا مرتقوتون فلنا قوتو دا يو أرخيا أمنتي تنا رابي أجيس أنجون بريورا كتي أنا بوليس خيا Rakkoo isaa kiristaana ta'e jee bira dhaabbachuun dhiisu. Nama humaattu yoo ati guyyaa sadiitti hin duune jee galgala kana qofa naa barreesse amantii nama ajjeeftu tana ani isaanii wajjin jannata seenuun azaabaan seenuun. Na dhagaifadhu na dhaga'i murtiin si harka jirti. Islaama dhiisuu fi islaama jaalachuun namni tokko katti si dirqu hin jiru. Hagartee si ajjeesulleen hin jiru. Osoo arra kaatee mattaba hidhatte. Namichi siin ajjeesa jee ana dura ajjeesee dabra malee ati miti. Tana quba qabaadha. This is Islam. Islam jechuun kan firiidama namaa kan. Adeerri Nabi Muhammad eenyu ture boo? Eenyu ture? Islaama ture. Bira taa'eetiti Nabi Muhammad wajji nyaatee wajji dhugee wajji jiraachuu ture. Kana eessatti irraanfatan ummanni. Tanaaf murtii kiyya yoonii fi waan sallaaltee kan deemtu tahee Ano obboleessi kee ilaa hanga dhumaa ilaa hangaan du'utti waan ati arraan tana isii tana dhiiftee deemteef niin hima fuulduraan itti deema waan fadhan haa godhani islaamummaan dhugaadhaa islaamummaa ajjeesaa jettu osoo hin ta'in islaamummaa jiraachisaa jettudha. Islaamummaan dhugaa islaamummaa arrabsaa jettu osoo hin ta'in islaamummaa kabajaa jettudha. Islaamummaan dhugaa islaamummaa fageessaa jettu osoo hin ta'in islaamummaa dhiheessaa jettudha. Tarana aku baga balu galatomi antara sibiran sababa khe yani nanji jirun si mara gefadu sababa khanke gefada sinile sheikh ada gefadu mubarak ada gefadu hamza ada gefada sababa khe wani nangod hedduna galatomi yada akana muslimata konna desite fi an sa'an amma jirur raigale oblesa khanke murtin protestant pentel amanetin jalati furade wani nagotu wanni akka obboleessa murtii jaalatutti naa gootu akka hiyyaa muftii abdii raggaasaa jaamuni beekame muftii islaamaa ka abdii raggaasaa jaamu laalee akka amantii san keessaa hin baaneef please gorsa kannii fi ani egaan bahee namni aan cufatu fedee bee liqimsu qabrii seenee lafa deebee lafarra hin jiraatu. Yesus namni dua cabsee hin jiru obboleessa hin deebi'u ammoo namoota 5,400 daawwatu irratti please namni biraa akka akkanan taaneef amantii san keessa warra jiraniif gorsa kannii naa ulfaadhu galatoomi. Yaa gaafii lamadatti osoo hin dabarre jecha kanan fitadha murtii kiyya filannaan teeti habiibi wallahi arra khaleessa obboleessa kiyya kadhiigat turte arrallee obboleessa kiyya kadhiigateet antanan irra deebi'ee siima. Amantiin ammoo filannaan teeti ani wanni nin ummataaf dhaamu wanni sheekotiin online irra qabattee deddeemtuun tun islaamummaadhaan seena. Zaahiriin isin hima wallahi. Wanni nama du'e gammadan wanni nama du'e baga du'e ja'aniif ayyu islaamin haadha islaamummaa tamitun islaamummaa dargaggeessa fageessaa deemtu islaamummaan dhugaadhaa sheekan irraan baratina kitaaba irraa baradhaa. Qur'aan irraa baradhaa islaamummaa dhugaa yoo feetan yoo sheekan jala deemna kan jettan taatan karaan gartee tokko hin jiru karaa takka mulhida tahuu takka amantii irraa bahuu yoo taate malee amata 10 waan kanarratti arrafamaa jira murtii ni beeyta amata 10 kaafira naan jechaa jiran takka harkan kannine tanaaf murtii deebituus deebi'uu baattuus san mirgisi bira jira
filannaa guutuu qabdaa. Namni si ajjeesu sin jiru, namni si dha'u sin jiru, biyya dhugaa keessa jirta, heeraa fi seera qabdi biyyattiini. Warri si ajjeefna je'us yoo jiraate waan isaan si barreessan hunda iskiriinshuut godhadhu, iskiriinshuutii isaanii san onlaayinii irrattis baasii, dhiigni kee dhiiga saree akka hin taane, akka eenyu si jeesee fi eenyu si dhiisee hin beeyne qabadhuu taa'e. Ammoo filannaa keessatti mirga qabda. Ani wanni si dhaamu wanni ati dhiiftee deemte islaamummaa osoo hin ta'in bocola isaan barreeffataniidha quba qabaadhu. Wanni ati dhiiftee deemte islaamummaa miti. Bocola isaan barreeffatanii sambaga dhiiftee deemte. Gaafii lama irratti hin dabala. Murtii Hamza Sheekh Hamza dhiifama naa godhi. Hamza sila asirra naa dhaabde natti tola hedduu akkaan si jaalladhu kabaju waan sin dinneefi malee Hamza dhugumaan si jaalladhaa. Teekstii takka naa barreessitee sin agarree as jalatti ol nagalcheennaan nama hunda duraan ol si galche siin jaaladha siin kabaja namaan ittiin mari'adhu rakkoo xiyyatti himadhu yoo namni waanarraa qabaatu jiraate Hamza Hijaabe gaafadhaa jeetiin ifatti dubbadhee ture. Akka amanamtuuf kijibni akka amanamuuf sheekha jaaniin maqaa sheekhaa roobeetiin natti ergame ni yaadata islaamummaa keessatti sheekha ni amanama maqaa kana namni waan amanamuuf. Anyway waan hin ta'e hunda haasa'uun barbaadu. Waan godhe haasa'uun barbaadu. Maaliin barbaada murtiin amantii islaamaa keessaa jibbaa fi arrabsoo fi shiraa fi diinummaa isaan namaa qaban qofaaf amantii san keessaa ba'ee an azaaba haaseenu yoo azaabni jiraatee namni biraa fakkeenya godhatee akka irraa baratuuf. Kanuma qofa hayaanaan jee. Gaafii lama qofatti sirraa deebisa murtii xiyyata akka Hamza dhiifama naa godhi. Laala murtiin gaafachuu jira waajji. Beekeera. Naa obsi please haga murtiin naa kanne naa obsi murtiin banatin. Murtii dirqama qotu muree No. Gaafii akkan qaba. Please Hamza bilbilee gaafadhaadhis. Wanta caalaa turuu hin danda'u Hamza. Wanji sakandii soddoma naa kan. Ishii itti fufi Hamza. Otoo yaadi boodarra dhufe gaarii ture Hamza beektaa Sheekh Hamza. Laala naafsi waajji. Naafsi leencoo naafsi. Murtii gaafii sadiin qaba ture lamattiin deeffadha murtii fi waan amma godhaa jirtu kan osoo waan kana hin goone silaa proogiraama kana asitti dhaabdee akka nama foon keetii tokkotti murtiidhaan keessaan na dubbiftee natti tola osoo waan kana hin goone siin gaafadhe haya jechuu fi haya jechuu dhabuun kee mirga keeti osoo waan kana hin goone silaa proogiraama asirratti gartee harkasii ol qabsiisanii wanni jechuu fi kana osoo hin goone dura filannaa keetiin waan feete godhuu dandeessa murtii. Osoo anaa wajji tara takka mari'attee haasoytee natti tola. Yoo siifin kan na jettes mirga keeti. Yoo siifin kan jettes anaafuma rakkoon qabu ani deebiin annachiinillee si deebisu Hamza. Waan feete naa deebisi. Yoo haya naan jettes si bira jirti murtii na dhagaye. Sun haya siin jaa Hamza na dhaggeeffadhu ani uumaa barbaadee amantii kana keessa hin baane. Annama bareedaa naa barbaada hin baanu lakki. Mana bareedaa kana keessa hin jiran waan tokko naa hubadha Mubaarik. Awwale sheekha waan tokko naa hubadha ishee ani waan tokko namarree akkaan dhufe waan hin jeen namni murtiitu kiristaana ta'eettanii akka ilmaan raggaasatti ilillii takka naa kan tayyoo as jala jiraattan bolookiin isin godha kan hin argin waaqayyoo isin gaafataan jee completely amantii tanaan jijjiirrachuu barbaada maaliif ani murtii waan tana murtii kiyya akka islaamas sin gaafadhe akka islaamummas sin gaafadhe akka nama foon keetittiin si gaafadhe akka nama gartee harargee teetittiin si gaafadhe waan takkatanii keessaan sitti haasa'uutu jira akka oromummaattiin si gaafatadhe oromummaa keessaa akka nama foon kiyyattiin si gaafatadhe waan takkittii tana osoo asirratti waa takka hin goone daqiiqaa muraasa keessaan naaf ni kanni ta'ana yoo siifin kan nu jettes mirga qabda yoo siifin kan nu jettes mirga guutuu qabda. Asumaan taa'atuma achi gara achi koti wal dubbisee yoo feete. Akkanuma taa'ee dubbisuun hin danda'a yoo dhiifama naa godhan hin gaafadha warra asirra jiran namoota guddaa jira. Taayimii fudhannee wajji haasoo. Hamza, where are you Hamza? Hamza. Murtii guutuu waan Ustaaz Hamzaan jee godhi akkana akka obboleessatti si gaafadhe malee akka amantiitti miti. Akka Hamzaa islaamummaatti akkana caalaa yeroo oromummaatti si gaafadhe. Murtii keenya
Bakka yeroo Sheeka isinillee lolte illolina wanni lolaan godhamaan jirtu obsaa fi isinis. Ani waan inni isinirraa barbaadu na dhaggeeffadha. Filannoo kiyya filadheetiin isin dhufee namarraa homaan barbaadu hin jee namni wanni inni naa himu yoo jiraate at least I respect him because Hamzaan kun ilaalchi inni amantii keessatti qabu. Ilaalchi inni itti yaada si ibsu xiqqoo like akka warra mormaa fi harka namarraa muraa jiru kanaa miti. Si galame guyyaa har'aan tana Hamzaa waan ta'e si himume ijoolleen raggaasaa amantii Pirotestaantii keessaa dhuftee abdii raggaasaa furii waajjira bulchiinsaa gama duubaatiin charchii kireeffatee qaba ture. Charchii kanatti maal godhe? Kiraan manaa itti qaaloofnaan cufee gara Islaamummaa dhufe. Islaamummaatti dhufee yoo maal ta'e? Guyyaa sadaffaa fatwaa godhuu eegale. Humaan jenneen ni callifne. Guyyaa afuraffaadhaa sujuuda qaba. Humaan jenneen ni callifne. Guyyaa shanaffaadhaa amantii Pirotestaantii arrabsuu eegale. Dukkana keessaa hin bee. Dukkanni inni keessaa bee. Mana kiraa itti dukkanaa isaan keessaa. Warri kana goosisu jiru ustaaza ulamaa'idha maqaadhaaf. Taa'eetii ilaala aniin kun. Ani kanin amantii muslimaa kalee arrayoon keessaa bee already akka naa hubatta wanni hin barbaadu nama kuma ja'an kun amantii muslimaa keessaa bee borjumaata yookaan qidaamee yookaan woodii gaafan amantii islaamaa arrabsu wabiin kiyya maali akkaan iftaan borumtii isaa immoo akkaan Pirotestaantii hin arrabsineef wabiin kiyya maa inni maali wabii qaba maali na amantu warri Pirotestaantii akka amantii san hin arrabsin. Okay warri Pirotestaantii akka na amananiif dirqama muslimaa arrabsuun qaba amantii waan hin jijjiirradheef. Sheekha na dhaggeeffadhu sirri. An amantii muslimaa keessaan garana dhufee dirqama amantii sana arrabsuun qaba. Amantii kamtu akkasitti nama ajaje immoo fandi godhee maallaqatti kafalee yaada kannee fi barreesseetti kannee arrabsi amantii kana jedhee kan erge kun nama amantii sana hin beekne moo gurbaa laa Allahu akbar jechuu hin beekne barreessanii tara dhibba irra deemanii itti himanii akka miimooriitti itti fe'anii amantii namaa arrabsiisuun gaafa laalu Islaamummaan dhugumaan seefiin dhufte. Islaamummaan dhugumaan dirqamaan nama fudhachiifame waan jedhu fudhadhee jechuudha. Ifu waan Hamzaan sin jee godhi dhaggeeffadhu mee yeroo kannii fi kun jarjaran barbaachisu simachuudhaaf isin jarjaran isin langizee inni bilchaatetti isin wayya sheeka. Sheeka Waangelaatiin baa. Andarjaree miti Hamzaa keenya. Ani murtii ammallee mirga qabaa. Ana akka obboleessa isarra guddaatti akka gartee nama kiyyattiin isatti dubbachuu fadha kophatti. Waa takka osoo asirratti murteessine. Sii galee? Boru tanaan barbaada murtii kiyya. Waa takka osoo murteessine waa takka osoo hin jenne. Miki ni jira asir. Miki ni bee. Okay, Slaaween itti himuu barbaade. Aniin akkamitti natti himamaatiin as ga'ee Hamza. Amantiin Pirotestaantii addunyaa kanarratti hin uumamne. Qamadii wajjin biyya kana dhuftee amantiin Pirotestaantii hin jirtu. Si galeemi akka xilaatatti natti himamee guddaddeera. Directly blocking si godha namni irratti godha. Saniin dhaggeeffadhee as ga'e. So, Hamza, Ustaz Hamza, warri ginatti fidaa jira by the way. Yeroo hedduu wanni godhaa jira. Dhaggeeffadhu wanni si himu. Hamza, WhatsAppii akkamitti akka hin dalayne godhan? Ustaz Hamza. Ifumarraan install godhi yeroodhaaf. Okay, delay. Amman isin dhagaya. Murtiini amantii Islaamaa keessaa yoo bahe maal bu'aa buusaa fi ture amantii Muslimaatiif? Homaa bu'aa buusaan turre. Nama tokko dargaggeessa miidiyaa hawaasaa irratti beeytani. Murtiini yoo miidiyaa hawaasaa irratti taphachuu fi akka nama tokko jiraachuudha ala wanti inni amantii Muslimaatiif buusaa jire yoo inni deemee isinirraa hir'isu
Hin jiru. Ati duraanuu kaafiraa naan jaamaa olee guyyaa irraa kana guutuu. Naan sagaleen jiranii. Murtii annaa jechuutti jiranii. Jecha kufrii si haaraa murtii annaan jechuutti hin jiranii amata 10 maal taateeti? Udah